Ashama arkafune daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa odeeffannoo guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kanaa kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti sirbiin obsa jedhuun kan weellisaan jaalatamaa fi kabajamaan Yosan Getahun baase biltsiginaa akka malee gubeetii jira. Achi keessa taayee danda'a gubatee waan inni barreesse gama keessan dhiyeessa. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin immootu Kooriyaan kaabaa misaa'ilaa fageenya dheeraa haaraa yaalteetii jirti. Isa kana isinitti himaa odeeffannoo biraas gurra isin buusaa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattii maan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraatti isin ceesisa. Jaalatamaa fi kabajamaan weellisaan Oromoon akka lubbuutti jaalatu weellisaa yookaan artist Yosan Getahun sirba obsaa jedhu nuuf gumaachuun isaanii yaadatama. Sirbi Yosan kunin sirba icciitiin isaa gadi fagoo ta'e yoo ta'u icciitiin sirba kana warra seeran ala hidhamee qabsaa'ota dhaqaa warra akka Jawaar Muhammad faarsaam. Sirba kana keessatti Yosan Getahun ergaalee gurguddaa hedduu dabarse. Sirba kanaan immootu kaabinoonni biltsiginaa hedduu aaranii akka malee dallanaatii jiru. Hedduun isaanii qeeqaa Yosan irratti dhiyeessaatii jiru. Yosan maal goonaniin akkatti biltsiginaa rifachiise waan jedhu mee gaggabaabsineeti ilaalla. Muuziqaa Oromoo keessatti dandeettiin akka kanaa Haacaaluu qofarratti beekama ture. Kana jechuun sirbi Yosan akka malee sirba gataadha. Ifaa dubbachuu caalmaa ciigoon haasa'uun akka dhaban himachuu caalmaa akka itti argachuun danda'amu barsiisuun hojii Haacaaluu ta'uun beekama. Amma garuu kunooti Yosan Getahun ulee haacerraa waan fudhate fakkaata. Wallee haarawa mata duree obsaa jedhu kana waan sadiituun adda godha. Tokko yadaloo aadaa fi ammayyaa, lama afwalaloo hawaasaa fi dhuunfaa, sadi yeroo inni keessatti hojjetamedha. Gabanumaa waan tokko raajeffachuun barbaada. Yosan Getahun weellisaa jabaa uummata isaa kabaju ta'uu isaati. Amalli kun waa lama. Tokko miira uummataa ofii hordofuu isaa yoo ta'u, kan lammataa ammoo yeroo barbaachisatti mul'achuu isaati. Wallee haarawaa kana keessatti dandeettiin isaa ol ka'ee mul'ateera. Keessumaa ammoo ogeessa professionaala ta'uu isaa wantoonni mul'isan danatanii wallicha keessatti haasa'aniiru. Keessumaa afwalaloo fi yadaloon inni fayyadame Yosan ogeessa folkloora ta'uu isaa ragaa ba'u. Utuu dubbannu Yosan Getahun Yuunivarsiitii Jimmaarraa folkloorii Oromootiin digirii jalqabaa qabxii guddaan xumuruu isaa warri beekan ni dubbatu. Sirba kana keessatti dhaamsa jajjaba dabarsuudhaan ergaa qabsoo Oromooti ta'uu lafa kaa'e. Gara mataa duree keenyaatti yoo isin deebifne walleen kun wallee aadaa ammayyeeffamedha. Haajaa Oromoo dubbata. Siyaasaa fi dhugaa uummataa Oromoo hima. Wallee kana keessatti isaan keessas kan duraa dubbii hiika kallattiin direct meaning kan jedhamu yoo ta'u, kan lammataa ammoo ciigodha. Dubbiiwwan hiika as keessa jiran namni kamuu akka barbaadetti hubachuu ni danda'a. Ani garuu akkan itti hubadheef xiqqoo isinii qooda. Wanta namooti hubatan kana warri biltsiginnaas hubatee baay'ee guggubataatii jira. Yosan Getahun dhoo'ee dhawwisee jawwee saafaa naachi rifatee qabatee naachatu riphee qabate jechuudhaan wallee kana keessatti akkam fakkoommii wanti irra deddeebiin ibsame fardi Oromoo mallattoo gootummaati. Mallattoo warroomittis keessumaa ammoo fardi collee maqaa addaa bulloo diimaa shaanqoo jedhamuun moggaafama. Yosanis maqaa bulloo jedhuun gootummaa yookaan jabaan akka bulloo kan fiigee qaqqabu, kan ari'ee ba'u, kan geessee lolu tokko hidhamee jira jechuun ibsa. Kunis ammoo dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo addatti ammoo dhimma Jawaar Muhammad fakkaata.
bulloon garmaamu tola maaf mana hidhaa oola jechuun tuqata. Bulloon hidhaa jiru kuni kan garmaamee nu garmaamsaa ture, kan ari'ee nuuf qabaa fi nuuf baasaa ture har'a mana hidhaa jiru eenyu akka ta'e eenyu jalaayyuu dhokataa miti. Jalqaba mataa bowwoo wallee keessattis jechi masoo jawwee jedhu sun isa waan ibsu se'a. Jawwee naachi qabate jechuunsaas warra isa hidhe naachan fakkeessee ibsuusaa natti fakkaata. Itti fufees ammoo waa'ee farda isaa ummata ganee fi isa ummataaf hidhamee ibsa. Isa kanatu Taayyee Danda'aafaa warra Biltsiginnaa guutumatti gube. Waliigalatti sirbi Yoosan ergaa baay'ee jabaa ta'e keessaa qaba. Ohoo ehee didee ayyoo wayyuu didee fardi qofaa hin kaatu maaf qofaa kaate dide garbuu nyaachuu lugaama nyaate bulloon garmaamu tola maaf mana hidhaa oola roobe bubbisee buuse bakakkaa qixxise lolee seene walakkaa bulloo kiyya bulloo farda bulloo jechuudhaan egaa ergaawwan ajaa'ibaa sirba kanaan Yoosan akka malee dabarseetii jira. Hayyicha sanyii gootaa yoo tuqallolee isa qolachuu beeku maa tuttuqxanii tola nurraa eegdu mana naanaa lammacha koo naanaa yaa lammacha koo lammachi fardaa yoo kaate tola lammachi sangaa yoo qote tola lammachi harree yoo baate tola lammachi namaas yoo tole tola boo'ii olii kana keessatti farda collee bulloo isaa hidhaa jiru waama isaa lolee nurraa qolatu jedha. Gadi siqee ammoo fardaa fi harree bakka wal jijjiiruun ibsa. Fardi inni hidhaa jiru baa'atu bareedaa erga jedhe booda sangarra qonnatu tola jedha. Bulloorraa ammoo hidhaa osoo hin taane garmaamsatu tola jechuun ibsa. Yoosan ergaa walleen kun hiika isaa sirriitti kan hubate warri Biltsiginnaa akka malee aaranii waan godhan dhabnaan obbo Taayyee Danda'aa barruu gabaabduu takka barreesse. Yoosan qeequu barbaade. Jawaar Muhammad faallee mana hidhaa keessatti tuquu barbaade. Farda abbaan irraa du'eef booyuun imimmaan bilaashaatii jedhe Taayyeen. Birraan bariitee duruu birraan sirba jaalatti. Dhiyoo tana ammoo artistoota adanutu sirbaan nu boharsaa jira. Goototi akka Caalaa Sayyoo Saalihaa Maashoo Tafarii Dassaalanyii fi kanneen kana fakkaatan gooticha raayyaa ittisaa faarsu sun toltuudha. Biyyi waa maraa ol waan taateef wabii tokkummaa fi birmadummaa biyyaa faarsuun ulfina. Tokko ammoo farda hidhaa irraa hiikaa jedha. Xinnoo waan dubbii bitatti harkise fakkaata. Garuu homaa miti. Yoo xinnaate kan hidhame farda ta'uu waliigalleerra. Garaagarummaan keenya abbaan fardichaa eenyu kan jedhudha. Haga nuuf galutti fardi Oromoo nagumaan caffee keessa garmaama. Kan hidhame farda wayyaaneeti. Fardi wayyaanee seera malee uttaalee namaa fi qabeenya miinan hidhame. Burjaajessee obboleeyyan wal nyaachisee qabeenya balleesse. Amma wayyaaneen abbaa fardichaatu gatteetti gadi boolla seeneera. Farda abbaan irraa du'eef booyuuf maal godha bilaashaa jechuudhaan Yoosan Geetaahun qeequu barbaade Taayyeen. Egaa ergaan kuni ergaa Yoosan sirba isaa keessatti dabarsee walumaa galatti Jawaar kan faarsuu fi Biltsiginnaa immoo akka malee kan aarsedha. Taayyeenis kaabinoonni biraas kanumarraa Yoosan qeequtti jiru. Sirbi Yoosan akka malee fiigaatii jira. Sirba kana akka malee daawwatamaatii jira. Sirbi kuni guyyaa lama keessatti nama 400,000 fi 21,000 oliin ilaalameetii jira. Egaan daawwattoota keenya sirba kana dafaa ari'aa miliyoona galchaan yaamicha keenya. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon gamaa kanaan jiru kana fakkaata. Odeeffannoo tokko itti isinii dabalee gargar baana. Kooriyaan kaabaa misaa'ila fageenya dheeraa haaraa yaalte. Kooriyaan kaabaa misaa'ila fageenya dheeraa furguggiifamuu fi kan Jaappaan rukutuu danda'u yaaluu ishee miidiyaan biyyattii gabaase. Yaalii sanbataa fi dilbata irraa gaggeeffaman kanaan misaa'ilotni hanga fageenya kiiloomeetira 1,500 akka dhukaafaman KSCNN eereera. Ta'us yaaliin kun qajeelfama kaawunsilii nageenya UN kan cabse miti. Kanaan dura qajeelfamoota kan cabsuun Kooriyaan kaabaarraa qoqqobbiin ciccimoo akka kaa'aman taasisee ture. Yaaliin kun garuu hanqinni nyaataa fi rakkoon dinagdee otoo jiru biyyattiin dandeettii meeshaalee waraanaa ijaaruu akka qabdu agarsiisa. Yaaliin misaa'ilaa kun mala ittisaa eegumsa biyyaa
biyya keenya mirkaneessuu fi haleellaa humnoota diinaa kamuu ofirraa faaccisuu kan dandeessisuudha jechuun KCNA gabaaseera. Waraanni USA kan jedhutti yaaliin kun Kooriyaa Kaabaa xiyyeeffannoo ishee sagantaa waraanaa guddisuu fi biyyooti ollaa akkasumas hawaasa addunyaaf wantoota yaaddoo ta'uu irratti akka goote agarsiisa. Dabalataanis Ameerikaan hojii waayilloota ishee Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan gargaaruuf gootu ciminaan akka itti fuftu himeetii jira. Waraanni Kooriyaa Kibbaa gama isaan dhukaasota yaalii kana irratti gaggeeffaman abbootii taayitaa basaasa USA waliin ta'uun gadi fageenyaan qorachaa akka jiru himuu miidiyaan Yonhap gabaaseera. Aangaa'otni olaanoon USA, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan adeemsi Kooriyaa Kaabaa hojii nukleeraa dhaabsisuu irratti mari'achuuf torbaan kana wal argu jedhamee eegama. Manni maree nageenya UN Kooriyaan Kaabaa misaa'ela pilaastikaa jedhaman irratti yaalii akka hin gaggeessineef ni dhorka. Manni marichaa gosti misaa'elaa kun kanneen misaa'ela Kirius jedhaman irraa hamoodha jedhee ilaala. Sababbiin isaa misaa'ilotni kunneen isa kaan caalaa saffisaan balali'u, boombii cimaa baachuu fi miidhaa guddaa geessisuu danda'u. Misaa'elli pilaastikaa kun rokkeettiidhaan kan hojjetuu fi fageenya ol dhukaafamee sana booda gadi bu'uu kan danda'u yoo ta'u, misaa'elli Kirius ammoo motora jeettiin kan hojjetuu fi gadi siqee kan balali'uudha. Bitootessa keessa qoqqobbii irra kaa'ame kabajuu dhiisuun Kooriyaa Kaabaa misaa'elota pilaastikii kan yaalte wajji ta'u, kunis USA, Jaappaan fi Kooriyaan Kibbaa mormii cimaa akka kaasan taasiseetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo mucaan gabaabaan hin danda'amne Ameerikaa yaaddesseetii jira. Odeeffannoon keenyas kanaan goolaba. Odeeffannoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura.